jedhama onodeessitu. Akka jennuudha. Egaa akka seera gadaatti baalli jechuun aangoo wal harkaa fuudhinsa aangoo jechuudha. Namni biraa immoo baalliin isa bishaan itti waraabbatan jedha. Namni biraa immoo Inni baaldiidha moti. inni baaldiidha jedha. Namni biraa immoo baalliin maqaa namaatiidha. Namni biraa immoo namichiyyuu gumusii fakkaata. Oromoo miti inni. Eenyutu jedhe? Jedhanitti bakka warra diina keenyaa jedha ka. Eenyuun jedhe? Galaana gaaromsaa ayyuu Oromoo artistii Oromoo beekamaa goota keenya Galaanaa gaaromsaatiin akkas jedhan. Kanaaf ani baay'ee naare amma OMN akkanaa dabarsitan adaraa jedheen isin kanadha. Akkattiin mucaan tokko immoo mataan irratti cibirraa'ee maaliif jennaan amma Oromoon bilisoomutti ani mataa muradhee hin bareedu. Bilisummaa Oromoo eegaa jira. Oromoon bilisoomee gaaf tokko argee mataa koo sirreeffadha malee ammanatti nan gadda malee ammanatti mataa koo muradhee mataa sirreeffachuu qawwee. Gaanachi moo tokko moo mucaan tokko moo mataa isaa sirreeffatee aadaan Oromoo mataan cimbiriirsanii seeraan surree gadi buusanii hidhatanii katee gabaabsanii hidhatanii aadaa Oromoo safuu Oromoo eeggatee jiraatee. Kunoo warri safuun beekne kunoo akkanatti hin dubbii namaa gidduu galu. Safuun beekan aadaan beekan safuu Oromoon beekan aadaa Oromoon beekan hangafan beekan. Bilbalaan. Gidduudhaan. Cufneere.